jana jana jira dan jiru qata stay no ega jira nabira tore bar fida yollen me لا أمس بنتي دفع إن شاء الله دي بنتي دفع dibba banadu dibbanu blog sigonan ye bari wata gitu tum bakka lenci hada gota waye kali nama ci yalla ba heddu serge jira no sakha maal jettiibsha maqaa hedduu gabbanatee hin beekne ani kaamma kana no wiz khalifa haju tokko eege banatee kabra banatee dhufe amma blog godhe ba suradi sabanna jollen ko war ko monitara blog goda yenu no jolle ho layyida miti bar nama gud nama account nama sibe ko bar ibsa account kana bar akkamitti beenna beetanut Rihanna jedhee banatee dhufe Rihanna murawwaa Oolaa nalage ibsa maaltu jira ni beekani namoota akkaawuntii guddaan faa buloogoota takkiin attaaki siin godhuu barbaadan maal godhan akkaawuntii haaroo banatanii dhufanii laxlaxlax godhan as jira. Niif gizee buloogoota ammas deebisee banatee dhufee barreeffama san barreessa gizee 3-4 banatan. Amma akkaawuntii lama buloogoonee ammas deebi'ee banatan. Rihaanaa jee dhufe reefu gizee dhufee amma eenyu jee akka dhufe ilaalaa jechuudha. Bexaam akkuma miidhamu. Nama sibeeku nama ati beektu tuyyuu akkaawuntii ati hin beekne argite akka namni tokkichi akkaawuntii 3-4 badhatee deemaa bara. Akkaawuntii ati hin beekne dhufee zeeyalatti arraba barreessa. Bakka inni maal inni wanni yaanni isaa bakka namuma. Shukuru akka ta'urra isaachi. Mina libbi kaallee fuuldura bahee akkanatti kan isaa guddichumaan nama arrabsu. Nama piroofaayilii dho'ifatee deemu irraa haasa'uu nurra hin jiraatu because international dhanati. professional Yeah. professional brand TikTok brand Rabbi TikTok kana keessa akkuma Waraabba kaa'uun. Wayini guud amma waan ni bijee banate afaan baadagee harka akkasii warra akkas jecha kana banatee dhufe. Godin laali wanno nakim. No jechuun dubbachuun barbaanne buluu godhi. Bar TikTok kana keessa jechuudha akkuma Mana berkawan namni kun dhukkubsatee jira. Oh my god. Mee uummanni isaati isin asuma ta'udha. Mucaan teeshin isin godhe immoo. No ajaa'ibiiti bar. Hasaabii dinate wallaalaan. I'm not giving don't worry you don't know me TikTokin kun akkuma speech challenge fi gilaafii qabu gowwaa hedduullee qabu. badoo Nama beeku jechuu nama beeku bakka. komentii tanaan dubbisa Yaa sin jedhe bara kana mas beeku. Talacha uummanni komanti Facebook TikTok haaroo gabbanee darbu arrabu maach haydabbiru. Nifatu yaa tanaan jaabar Wallahi nama tokko TikTok shan badhatee deema maal jettan. Namni tokko TikTokiin akka duraaniiti miti nambara tokkoon TikTokuma tokko banta nambara tokko TikTokii 2-3 banuun hafee jira. Yaaddee nambara meeqa nama TikTokii meeqa banee dhufe? Imeela meeqa? imeela jaha torba banate aadaa namni tokko akkam imeela jaha torba imeeluma uumaa deema jechuudha kan inni TikTok naan banu. Aduufi akshatti godhatti. Eenyu ergitu dubbuu deema. Haara yaara daadhi jeegaalichi. Maali? Ani okay. Fadii of duuba deebirraa namni ergitan of duuba irraa deebi'ee as taa'u godhe. Arrabni nama bachiise namni akka kiyyatti arraba yoon dulloomee lafa qabade malee arrabaaf jee lafa hin qabadu tana beeka. wallahi zero follow Ani of duuban deebi'us isinis gad deebi'ee na rabsu jechuudha. Thank you Rammeeko. wallahi jecha badaan banate amma namni kun qattitaa eegaa blog godha haaree 00 follow leen qabu ni dhufe isin bira eegaa ammaan blog godha Aara isaa bakka inni gaaricha aktiishina nufgatee barumti aara. maqaa isaa meeshin hin godhina maqaa inni banate illee ilaalame jirti Yoo dhiira ta'e asaa dhufu. Aara garuu moodeetaroonni Yoo dhiira ta'e mana kiyya kootu. wallahi zero follower jira bar zero follower ni dhufanii isin bira eegaa Ay asaa dhufu dhiira ta'e warri kiyya hundita. no isaa bakka isaa rabbi araaramu. sibiran dhufne waan ofii ilaalmee komantii takka firra eege Hagana hunda nama dhiifnee irraa daarabbeera. Iddee meeqatu of nyaataa jira? Wallaahi lazii.
silaa akka namaatti asirra hin deettu. Inni maali? Fooloo nama afurii qabaa. Numa arfan fooloo godhee jechuudha. Qobbay. Guys, bakka dhiisaadha addee. Maqaan isaa maal ture waa Rafiiqa si bira dhufe? Laama kunniin Nama na iimeelaan tiktokii kudhan baruu dandeetta himira tokko. Innaa dhiisaati isin ijoolleen muritaraa weetan ol seene dhaa godhu isin waan keessa hin deemaa dhiisaa. Eeshinii taatan yaada isin dabalata. Ajaa'iba barumsa. Akkaawunti amma laali nama tokko akkaawuntii shan jechuu as tokko. Guys, muid godhaadha bara balkaaba dhuftee amma dhugaaran. Guys, ababaa kudhan waan nama tokko chaalenjii. Namni kun jaalatee dha. Halas hundee. Yaa Namni tokko banuu dandeenya. Rozi Azeeran nama tokko akkaawuntii shan banatee dhufe jechuudha. Aziin chaalenjii banaa isin ammoo maal taatanii? Muid godhe okay bulo no muid. Namni sadii jiruus. Lakkoofsa kan naa kan muid miti ati amma muid goote blog goota. Lakkoofsa kun akka ni wanni blogii si kan naa blog namaan kan ni siifin kan naa fiti. No muid black okay? Kazi kuma lama galcha mee adabbii maal isaa isin naa ijoollee tana isin yaadamne isin gaddaana. Kuma lama galchi kan maal qabu. Honooti akka hono blogii si kan neetin jira blogii godhi. Okay, ka blogii si kan ijoollee nama blog gooti jee nama hundaaf blogiin kan si kan neetin jira garooti. Blog godhi. Warri mooditara na gaafachuu jirtanii dadhabinaa. Galatoomii. Warra qaamii hunda na bira jiru qofaa fi mooditara kanna. Okay, dhiifama. Nama sana ammoo anuun hin Ani ibsaa waan biloogii kiyya jala jiru osoo argite bar nama kuma kudhanii ol hin gayanii. Kuma kudhan muluu ka biloo goote maaltu si ilaalaa jira biyyuree. Wallahi mee mooditaran qabdaa mana kiyyaa koottuuti nama dhibaaru maal barata rabbi yadi barata yadhaa sanuuyyuu. Ganni nama namni tokko namni akka sun tarullee garaa nama. Ani maal godha beektaa? Miyuutu godha. Borullee deebi'eetuma si arrabsa. Miyuutu godha. Iftaan illee ittuma deebi'a laal. Miloo kiyaan isa biloo kubbat asii fuudhee laal mana hindii fa keessa. Gizee bar namni si biloo ke mana ofii jala bar akka si darbu tiktok no soor Gara warra argaa jiru agartanii warri walii ta'a. Argaa jiru. Ibsi shaawaan jiru laal dubbisu. Arra ijoolleen illee ni fatte Akkamitti isin dura argaa warri walii ta'a isin qaban akka keessaa qabda waan argisan. Warri mooditara illee bar nuu waliin sammuun isaanii hatame. Manchester United jee dhufee blog goote ayyari irratti jechuun akkas ilaal. Rooziin oguduraa waan hin jirreef mana irraan dubbaddu barsiisaa jiraatte. Nama meeqa madatara kan mana kiyyaa beekta. Anu hadda biiftuu fi sabiyyaan takka bakka dhatte hin beeku malee takka warra waan bagaa barreessutti rakka. Argitee jaalfadiidoo nama akkaawuntii guddaa qabuufis hin jennu kanaaf ilaal. Amma ijoollee gabaa keessaa ijoollee hoolayyii usteetuma waan rabsiisu laataate. Akkaawuntii takkitti isaan qabdii miskiina baraabaa. Osoo akkana dhiisaa kana keessaa baanee haasofnu mee haasoo takka haa qofa. Itti dhiisaa. Nama saddeet moo sagaltu qaba na bira. Maaki. Iftara malee yeroo bu'aa Ati takkaan si gaafata. Maaki. Gaafis gaafata. Gaafat. Haasofnee taphachaa akkasitti waan ni goona. Namni illee ni fate. Okay, Taaptaan illee guutuutti jiran beektaa. walleen itti isinii banaa jiraanii. Ayyee gaafisi gaafata. Gaafii gaafadha jedhe qochi laatamu. Duubani wallee. Jaalfadii. No wallee duubani bakka rakkoon qabu. Jessa akkanumatti conversation eegalla jeeti haasawaa maal jenna jeeti. Gaafadhu obbo wallee irra sawwayya. Wayyaa. Haasawa wayya wallee irra maal. Illihi keessa wanni si boochisee beeku maali maakii meenaan illihiif. Si aarsee. Yaa illiis wanti na boochise
namaan wal tume gizee namni na jidduu seenee na qabee naan deeme illee kasiin boo'e aaree jechuun kamitti na jidduu seenaa inni naaraa namni gizee na jidduu seenee ni beektaa. Uumamuu irra si wayyaa. Uumamuu namni sun na tumee cafaqee na galchuu akka sodaatutti namni na qabee mana na galchuurra nama santu na tumsiisee jaagzee namni na addunyaati abjaalle ni beektaa. Illi bochee beektaa illi keessa. Illi keessa moo? Mboo hin beekee. Maaliif mee illi akkamii? Maakiin amma gizee namaa ijoollee namni addaan na qabe boo'etti ati maaltu si gochisa? Awwaan ani godhin goote waytanaan jedhan. Faamilii biratti. Bakka awwaanuma gizee takka fa'aati waa balleessitee jennaan lammaffaallee gaafa biraallee bakka badiisan siin beekanii situ balleessi jedhan summaatiin balleessi. Kamaati quban qabne kana sirra kaaya. Isa jedhanii aaree boo'ee deemee gaaf tokko huura keessa ciise. Innaa. Walla aaree boo'icharra achumaan bakka jiru rafee beektaa huura keessa. Halkan baatiriin baay'ina soqanii. Ani ammoo akkatti boo'e gaaf tokko. Abatanoo keessaa furanii na galchan. Mucaa ganda keenyaa tokko jira beektaa narra guddaa humna narra qaba. Hunda bakka aanaa kana buulii na godha buulii jechuun sii galee amma ijoolleen baalee qottisuu jaan na qottiste. Humna narra qabaa narra guddaadha. Waan inni taphadhu tana hunda narraa balleessaa maal narraa godha na aarsee illee keessa na naqee dhagaa kanaan eeggadhee naa dhufuu dide. Naa gabba'uu dide mana isaanii irraa. Sii galee amala kiyyanii beekaa. Boo'ee achi booda akkamiin naa gadi hin baane gizuma takkaan dha'a. Waan ofii. Ati hoo illi keessa seentee illi gochee beektaa? Yaa boo'een beekaa. Ammoo waan tokko hin jiru gizee namaan fa'aa walloltis haa ta'u hooma kamiifuu haa ta'u hin dubbatinii bakka dhiisiiti akkasumatti waa takka kan miidhamee jiru si beeki. Bakka dhiisi nutumaa jechee dhiise dhiisiiti akkasuma dhiisi afooyin naalilaa waa takka hin dubbatin dhiisi siin jedhan san. Wanti kunis na bochiste anillee dhugaa wallahi nu na dagadhu onneen na caba hin dagadhu badan afooyin naalilaa sanillee abadan garaan hin jedhu. Aboota waan ofiitii ta'e gizee garii kan atummaan kan ati balleessanii dhiifama gaafa dhufaas hin jaa yeroo tokko tokko. Yaa qabatu ballee dhiifama gaafa dhufu miti bar akkasuma dhiisiiti afooyin naalilaa jedhe rabbiif si dhiisa jedhe. Ati madoofteer ta'a onneen si dhoote akkamitti? Asitti too blookiin godhini miit godhi okkee akkana galatoom. Akkamitti dhiifta? Akkamitti dhiifta ati onneen teessi miin teessi abbasi biin teessi seene akkamitti dhiifta? Hai dhugee ibidda darbee kan. dhugaa rabbi. Darbine waa itti darbine sabboona. Jaalfadiro waan isin jettan hamti keessaa buuti koofii kanarratti biyya malee dhiifama na gaafachiisan ni beektaa? Gilaabii kana. Boo'uutu jira dhugaa rabbi. Gilaabii fayyadame silaa darbite gilaabii. Taadaa wanni sun amma yoo xiqqaate ji'amee qadagattee ati hin daganne bar. Hin daganne wallahi amma namni jechuun kan ifiina balleessanii ati irra xiqqoo dhiifama godhuu hin arrabsame jechuudha. Kan ifiifsi balleessan ati irra xiqqoodha jaanii. Waayinee barbaadni jilaan እንደዚህ ጭቅጭቅ godhinaan jettu wallahi keessi hoolaan hayyee jechaatiin himmaa kan laabi hin banu gaa biidoo beekee akkatti shan. Amtee. Boksiidha wallahi. Baay'ee baay'ee guyyaa laasti guyyaa ittiin dhumaa kan namni si garafe faamiliis haa ta'u namuma fadha haa ta'u guyyaa dhumaa kan itti si garafan ni yaadatta maalirra garafamu? Biyyatti moo? Nama wallolte waan. Baay'ee hardeenyaan ture biyyatti wallahi ijoollee biyyaa gaafadha. Danda'amuun gidii. Rozi balleessa qaba nama mataa keessa nuti ani ke ilaali geemii kanarra waan biraan jibbaan kama madooshaan mataa keessa nama dhayan kanan jibbaan. Gaafa tokkoon noodha jedhe mucaa tokko jira ganda keenya. Ahmad Nuur kana muut godha. Muut godha nama ta'an beene gowwaadha muut godha gowwaadha. See baay'ee natuma. Bakka anuma waan balleessin kana fa'aa oomisha akka bara. Akkanuma nama Muut godha biyyoon san gowwaa taa'etu maalaa tabaatuun galleef. Nama wanna jedhu
Nama bakka narra jira beeta. Ati kaadha mataa miti. Abboo karaa kana isumaaf taruu faa sodaa. Achirraa zoree faa tara gaafa na arge immoo waan takka balleessin kana na waame natu. Osoo uumaan jiiniin. Waan takka bar naga uumaan deema bakka waan hin beeku akka suusii wayii qabu nana. Akkasii maal jedhe beeta wallaahi hin yaadadha. Yaa Rabbi mucaa kanaan na dheeressi jedheen karadha. Dhaabbatu. Gaafa isa caaleen dhiisu jedhee. Biyya wayii yaadaa jira. Kaza koika wallahi lazim kaza animbe kudirinna chale muja abdo kutumirti gala jirru safara sani bane safara biraga Allah aye azati mirti so gala jirru mujana ana chala akuma duranse naddu febo aye ojolle bakesa dufe naga natti minami wurur jere naga wara qara ari raga ba mire qara igatara wallahi azim kabala kana chuure harka shanan kana sir rabba aye wara ergasi mucani ye wajanu kabani ergasi ana kitare ergasi warra kasi video taru harki shanan gura karata sir rabba kaini wagga gudu su goda be sunu mullatu shanan sani mullate wiya sa wallahi barzena rugati aye akasi warri wara qawwatani warri wali jedhani mali akkana antare yochi tasse ani yoru odo qimi ram